Ashamaa irra deebiidhaan baga kara YouTube chaanaala Oro App dhuftan isiniin jechaa har'a waa laman qabadhee isiniif dhufee jira. Wanni lamaan sunis maalidha yoo jettanii akkaataa itti silkii yookiin nambara nama tokkoo irratti biyyatti birrii irratti erguu dandeessan jechuudha. Birrii hanga fedhe haa ta'u birrii nambara isaa irratti akkamitti akka galchuu dandeessanii fi akkasuma ammallee majjaana yookiin rasiida guuttattanii haala salphaadhaan osoo gatii guddaa hin baasne akkamitti akka kara biyyaa dawwaluu dandeessan isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. YouTube chaanaala keenya subscribe gochaa like godhaa nu faana turaa isiniin jedha. Barnoota gaarii. Tokkoffaa akkaataa itti maallaqa biyya ergitan isin mul'isa. Shariihaa zeen irratti jalqabna. Najma tokko yeroo sadii tuyxanii san booda murabbaa tuyxan. Eegasii irratti bilbiltan. Amma asirratti lakkoofsa nama isin birriitti erguu barbaaddan yookaan maallaqatti erguu barbaaddan san duwwaa 2519 irraa jalqabdanii waan itti aane ammoo isin itti guuttan jechuu lakkoofsa nama saniitiin. Eegasii send jettaniin akkasitti eegasii waan duubaan dhufu amma maallaqa keessaa waan hin qabneef wanni duubaan dhufu suni maallaqa meeqa erguu barbaaddan keessaa isin filachiisa. Keessaa filattanii nama sanii ergitan jechuudha. Amma lammaffaa irratti shariihaa sawaarraa akkamitti maallaqa biyya ergitan isinitti mul'isa. Najma 134 murabbaa itti guuttanii bilbiltan. San booda ammoo lakkoofsa 3 barreessitanii asirratti taxwiila doolii ka jedhu ergitan eegasii. Asirratti amma biyyoota isinitti erguu barbaaddan isinii baasaa. Itoophiyaan as keessa waan hin jirreef 99 barreessitanii itti ergitan. Ammallee 99 barreessitanii itti ergitan. Ammallee 99 itti barreessitanii ergitan. Yaani haga Itoophiyaa argitanitti hin dhaabina. Itoophiyaa wayita argitan eegasii lakkoofsa Itoophiyaan irra jirtu san itti guuttan. Amma Itoophiyaan asirratti lakkoofsa 21 irra jirti itti barreessitanii ergitan. Amma kanniin keessaa 1 2 3 4 keessaa maallaqa isin erguu barbaaddan jechuu amma birrii Itoophiyaa 50 birrii Itoophiyaa 100 250 500 kanniin keessaa lakkoofsa isa bira jiru kana keessaa filattanii amma walirratti dhufuun kuni tokko eegasii itti ergitan. Amma bakka kanatti lakkoofsa nama itti erguu barbaaddan duwwaa 25 19 irraa jalqabdanii eegasii waan hafetti guuttanii akkasitti itti ergitan jechuu maallaqa san. Amma akkaataa itti moobaayilii irraa maallaqa biyya ergitan isinitti mul'isa. Ka moobaayilii ammoo meeseejii keessa seentanii eegasii ammoo akkana meeseejii haaraa ergitaniitti gubbaa kanatti 6 barreessitanii jalatti ammoo TR jettanii irraa fageessitanii eegasii ammoo lakkoofsa biyya biyyaa itti galchitan jechuu 25 19 eegasii lakkoofsa itti aanu ammoo itti guuttanii kanama isin itti erguu barbaaddan san itti ergitan jechuu. Eegasii meeseejii biraatiin duubatti deebitanii meeseejii biraatiin maallaqa isin erguu barbaaddan san filannoo isinii kenna jechuu. Akka dursine san irratti sawa keessaa filattanii lakkoofsa barbaaddan itti ergitanii akkasitti eegasii ammoo maallaqni isinii ergama jechuu. Amma ammoo akkaataa itti majjaana biyyaa itti guuttattan yookaan ammoo rasiida kan maallaqa xiqqaan itti guuttatan kan sawa isin mul'isa. Risaalaa isin ergitan gubbaarratti kariyaala 9 yoo taate gubbaarratti 9 duwwaa barreessitanii eegas ammoo jalatti 8 2 8 kuni riyaala 9 daqiiqaa 20 isinii kennanii guyyaaf tokkoof qofa jechuudha. Kun ammoo 8 2 5 8 kuni kariyaala 35ti daqiiqaa 80 isinii kenna torbaan tokkoof. Akkasitti yoo itti ergitan maallaqa keessaa murate daqiiqaa san isinii kenna jechuudha. Akkasanii galatoomaa isiniin jedha.